Tolee akkam nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoo namoota Facebook kiyyaa fi TikTok kiyyaan taanetoo jirru hundi keessan ergaa kana amma dhumaatti dhageeffatanii asumaan sheera kanaaf godhan sin gaafadha. Kanatti aansuudhaan namicha asirratti argitan kun maqaa isaa Taaddasee Abboomsaa Dabalee jedhama. Jiraataa magaalaa Olonkomiiti. Maqaa Facebook isaa Lammii Yaadataa fi Lammii Abboomsaatiin akkaawuntii lama qaba. TikTok irratti immoo mootii jedheeti kan inni fayyadamaa jiru jechaadha. Kanaaf namicha kana hundi keessanuu beektu Facebook irratti akka carraa jedheetu nan yaada. Akkuma beekamu Duubaay kan inni taa'aa ture. Duubaay naannoo Jimaanii mana ijaazaa qabateetti kan inni taa'aa ture. Biyya ijoollee fidee mana sanitti naqee ijoolleen baay'ee rakkachaa jiru jechaadha. Annis karaa kiyyaan hojii galta minaamin jedheet bakka hoggosuun hojii si galchaa daftee hojii galta waan akkasii jedheet biyyaa wanta hin qabu muluu na gurgursisee asiin iddoo kanaan naga'eet. Hojiin an galchine maal hin jenne ijoollee ja'a wajjiniin akkasitti teenyatee jirra. Ijoolleen kan na dura dhufan ijoolleen kan ji'a ja'a kan ji'a afurii kan ji'a shanii akkasitti jiru. Ijoolleen kun erga dhufanii hojii tokko immoo korsiisnee zimbiree mana keessa teechisee ofiisaati olii gadi deemee dalagaa isaa hojjetata. Ijoollee kana namni garagareetu ilaalu hin jiru, nyaatanii dhiisanii namni isaan beeku hin jiru jechaadha. Kanaaf akka carraa ergaa nammoo iddoo kanaan nageen booda baay'ee maaliif hojiin an galchine innee baay'ee wal lolaatee ture. Karaa feesbuukii karaa waasappii akkaawuntii lamaan qaba ture. Karaa hundaanuu bilookii na taasiseet haala saniin amma sa'aatii kanatti inni biyya galeetti jira. Deebisee mana kiraa kan ji'a lama osoo hin kaffalin deemee jechaadha. Birrii Duubaayin diraama 3,600 osoo hin kaffalin mana nurratti gatee deeme. Mana kiraa san keessaa bahuudhaaf dirqama birrii naa kaffaltan malee hin baatanii waan akkasii jedheeti kan namichi mana itti kireesse kan jiru jechaadha. Ijoolleen itti dubbatanii dadhabanii birrii mana kiraa namichi nu qabaatee jiru jedheen bakka har'a boruun dhufeedha. Amma sirumaa bilbilli isaan hojjetu bilbila dhufee Duubaay dhufee bilbila cufatu hin beeknu biyyaa jiraatu hundi beeknu hin jiru. Bilbila biyyaa cufatee maatiin hoo gaafachaa turanii maatitti himnee maatitti yoo himnu maatiin har'a boruun naqa jedhanii maatii akkasitti tataallalaa ture jechaadha. Mana keessa ijoolleedha kan bakka urufa waan tokko bibbitee nu gaggaafachaa jiru jechaadha. Mana keessa wanti nyaatamu tokko hin jiru baay'eedha kan iddoo kanatti rakkachaa jirru. Innaa isaanuu biyya galeet immoo ijoollee akkanaa kana maqaa keenya dheet ebaluu hojii galchee dheet sabee maqaa keenya hin dallaalee ammas ijoollee baay'ee irraa shamarran irraa ijoollee warra dhiirarraa birrii nyaachatee jira. Kanaaf asumaan ijoollee warri birrii itti kennaati jirtan adaraa keessan adaraassin hin jira iddoo kana akka hin dhumne osoo wanti fedhala ta'e iddoo kana akka hin dhumne nuti waan godhu dhabnaan maatitti amma dhiyeenya kana itti himne wanta jiru jechaadha. Akkana innee wanta jiru itti himnaan maatii sa'aatii isaan gaafatan nan deema har'a boruun deema jedha maatii asii sobaatti jira jechaadha. Bakka guututti nuti hojiin gallennee malee maatiidhaaf rakkoo jiru itti himne hin yaaddu waan akkasii jennee jecha. Kanaaf maatiin karatti dadhabee karaa seenaatiin maatiin keenya hundi wal ga'ee yommuu isa gaafachuudha jedhanii hoolotatti galee jira. Hoolota yommuu waajjira poolisii deemanuu iddoo akkasiiti wanta barbaachisu barreessifadha jedhan. Innaa yommuu Olonkomitti erganii waan san barreessisuu jedhanu nuti akkamitti nama kana yakkamaa taasisnaa waan akkasii jedhanii didanii jechaadha maatii keenya. Kanaaf namichi kun iddoo kanatti waan seeraa tokko wanti inni ittiin seera guutuu qabaatee ittiin hojjetu hin jiru. Biyya attaalaleeti kan ijoollee akkana fidaatee jiru. Ijoolleen amma onaa isarraan dhufan namni tokkichi namni hojii gala hin jiru jechaadha. Baay'ee isaanii bakka baay'eedha kan mana keessatti dhibamaa jiru. Deebisee immoo kan dhukkubsatee iddoo kana galees jira jechaadha. Eegee dadhabnaan hojii eegee dadhabnaan wanta godhu dhabnaan viizaan kan ji'a 3 irratti gubate viizaa san abbaa fi irratti gubate ofii isaatii birrii kadhatee asaaddasiifata malee inni na saaddasuuf birrii san akkuma ta'etti asaaddasanii fi taa'ati ture jechaadha. Kanaaf mucaan kun eegee dadhabnaan booda osuma haala san hin jiru dhukkubsatee karaa biyyaatti gale. Akka birrii asitti birrii Duubaayitti diraama 24,000 kan gaafatameetoo dhibeessaa galee jechaadha. Innaa iddoo kanatti immoo cinqatee nyaata hedee waa baay'eedhaan dhibee guddaadha kan namarra gahu waan ta'eef ammas ijoolleen dhibee saniif saaxilamuudhaaf ka'an hedduutu jira. Viizaa isaanii irratti gubatee maatii isaanii kadhatanii obboleewwan isaa ta'u kadhatanii wanti jedhaniitu jiru asaaddasanii jiru. Garuu amma ona hojii tokko hin galchine inni dhimma hin qabu nama tokkoo fi kanaaf namoonni Olonkomiirraa namicha kana tabaabaraatti jirtan yakkamaa miti akkas jettanii tokko isa tabaabaraatti jirtan dirqamni lammummaa isinitti haa dhaga'amu jedha. Namichi kun waan tokko waan seera tabaallame wanti inni qabu hin jiru.
Ijoollee namaa qarshii 150 akkasitti irraa guurate kan iddoo kana fidaatee jiru. Hunda keenya irraa yoo jechaadha qarshii 150 akkasitti guurate iddoo kana ashageeti nuti eechisaati jira jechaadha. Osoo waan seera qabeessa ta'e haa ta'u ishee rakkootiin qabu. Namicha aanaa Ejersa Lafoorraa waraqaa ragaa dhalootaa yemmuu 4-5 irra deddeebi'ee aanaa bichaa qowaa kiyyaaf yemmuu 4dha. Maqaa maatii kiyyaa jijjiiree sobaan gubboo kaffalee yemmuu 4-5 waraqaa ragaa dhalootaa kan inni hojjisiisee jechaadha. Hunda keenyaafuu akkasitti yoo ta'uutii dide yoo booleedha akkasitti deddeebi'an gubboo kaffalee waraqaa ragaa dhalootaa akkasittiin hojjisiisee inni kan sobaan dabarsaatee jiru. Kana malees immoo boolee keessa gubboo kaffaleeti kan inni dabarsaatee jiru jechaadha. Kanaaf seerri isaa kana ijoollee walitti guuree birrii akkasitti irraa nyaatee birriin lafaa miti haramee tokko kan dhufe birrii 150 jechuun waa xiqqaa miti akka itti dhufu qaba abbaadhaaf. Innaa kanadhaa seerri isaa. Kanaaf ammas qaamni seeraa tokko nu deeggaruu qabdu. Kanarraan kan hafe immoo birriin kan irratti galaa ture tokko akkaawuntii isaatii tokko immoo Tigistuu Kaasaa achuma Olonkomiidha jechaadha. Tigistuu Kaasaa jedhama magaalaadhuma Olonkomii. Birriin isarratti galaatee ture. Innis harka keessaa qaba. Kana malees immoo aanaa Ejersa Lafoorraa namoonni gubboo nyaatanii ta'u tabaabaraatee turtan waraqaa ragaa dhaloota sobaan hojjechaatii turtan waan kana harka keessa galfatanii waan tokko jechuuti. Kanarraan kan hafe maatiisaa firoottasaa hundi keessanuu boru ijoolleen tokko osoo waan tokko iddoo kanatti taate itti gaafatamtu. Wayin namichi kun asitti nu fidee birrii nurraa nyaate asitti nu fidee hojii nu galchu wayin immoo biyyatti birrii keenya nu deebisee biyyatti nu galchu. Kanaaf maatiisaa hundi keessanuu itti mari'atanii waan kan nu ibsuu qabdu jechaadha. Kanaaf hadaraa keessan Tigistuu Kaasaas haa ta'u maatiisaas haa ta'u namoonni isaanitti dhuftan nu gaafatanii namichi kun maatiisaattis firoottasaattis himtanii namichi kun wayin hojii nu galchu wayin biyyatti nu galchu boru osoo ijoolleen waan tokko sitti taate waan hin taane dhalata. Kanaaf fira isaatis haa ta'u namoonni isa faana tabaabbartanii hojjechaatii turtan hundi keessanuu gaafsan itti gaafatamtu. Kanaaf waan tokko akka fala tokko nu kennu wayin biyyatti nu galchee akka birrii nu deebisu wayin immoo asitti erga nu fidee hojii akka nu galchu mana kiraa namaan nurraa kaffalee mana namaati akka nu baasu fala tokko bakka jirutti akka nu gaafattanii sinin jedha. Kanaaf warreen maatiisaas haa ta'u namoonni isa tabaabaraa turtan iddoo kanatti bilbila nuuf hin kaasu karaa feesbuukis karaa waatsaappis karaa maalis keessa darbee iddoo kanatti na arrabseeti sirumaa guutumaa guututti ana kan bilookina taasisee jechaadha. Wanta hojii na galche deessa caqacaquuf wanta hojii naasofni hundumaa waasaappiidhaanis haa ta'u yoo akka carraarree dallatee hundumaa iskiriishuutii godhadhee tanan kanan jiru. Guutumaa guututti wanta jiru karaa feesbuukis haa ta'u keessan isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kanaaf hadaraa keessan waan tokko biyya isaa jiraatu dhufee biyya kana soo jiraate nu dhokkatee soo kan jiru ta'e wanta jiru namoonni harka keessaa qabdan boruutti gaafatamtu waan ta'eef maatiis haa ta'u namichi birrii sirratti galis haa ta'u nama kamiyyuu kana hidheetu maqaa hunda dha'uutiin barbaadu waan ta'eef namoonni isa tabaabbaraa turtan dawwaltanii bakka jirutti wanta jiru akka irraa nu xumurtanii isinin jedha galatooma.